Jalatti sa'aatii 24 wal akkanatti wal zaqasaqee tooni wal akkasitti wal zaqasaqee wal arrabsaa osoo jala sa'aatii 24 isaan jala teessaniitu dhaggeeffattanii taabtaabiidhaan qubni keessan haga madooftutti taabtaabii gootan. Maal ta'a kana viidiyoo keenya yoo sabskraabii akkam jirtan nagaa keessanii hundi keessanuu fayyaa keessanii jirtanii iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan nagaa keessanii har'a aareen dhufee jechuudha. Na aarsitan dhugaa. Bakka lafaa ol dhufan viidiyoo lafaa ol dhufan laalamu jechuudha maa jechuudha. Maal ta'a yoo sabskraabii gootanii laayikii gootanii sheer namaa gootan. Maali uummanni kun uummanni nageenya yaa Rabbi anumarraa qabe. Bakka na aarsitaniirtu dhugaa isiniin jedha. Dirqama feemasii ta'uudhaaf asirratti baay'atoonni ofii furgufuun qaba. Bakka ancal jedheetonni viidiyoo gadhiisuu hin yaadatamu jechuudha. Kan kinoo xaaraa buqqiseetonni gaddee buusisan malee. Isa barbaadanii jiru kaan immoo piraankii xaaraa buqqisanii gaddee buusisan hin jiru kaa. Haadha koowanii mana madaamin jira. Madaamin koo mugolee na cabsite ani piraankiis. Inni irratti hojjedhu sin qabu yoo laalta viidiyoo kana laala yoo laalu baattan isa maalidha jennaan sin kadhannu. Ilaa yaa Rabbi mee silkii hundi keessanuu namni silkii dhabeen jiru xinnaarraa haga guddaatti. Maal ta'a yoo laayikii gootanii yoo viidiyoo namaa sheer gootan maal ta'a yoo sabskraabii namaa gootan. Nan uffisiistan dhugaa. Baay'ee tokko isinitti aaree dhugaa. Bakka dhiisuudhaaf ka'ee yuutuubii kana hin barbaadu. Sababuma keessaniif jechuudha. Sababuma sabskraabii naa godhuu diddaniif dhiisan jira bakka. Simmara ruuree yoo mana madaamii keessa taa'ee viidiyoo dalagu. Laa. Ijoollee uummata. Viidiyoo keenya sabskraabii nu godha, viidiyoo keenya laayikii godha. Warri yuutuubii gurguddaa qabda viidiyoo keenya sabskraabii sheerii nu goosisaa uummata. Ofii nu qixxeessaa dafaa tooni. Maali dhaan 2,000 3,000 qabannee teenyu. Sin 1,000 meeqa qabattanii teessan. Naa jechuudha. Dhugaasin hin jedha yoo tiktookii ta'ee viidiyoo amma gadhiifame jechuudha. Amma gadhiifame viidiyoo sekoondii 10 baay'ee sekoondii 2 osoo hin guutin nama 5,000 oltu ilaalaa jechuudha. TikTok irratti viidiyoo sekoondii 5 hin guutin. YouTube immoo sekoondii 10 miti waggaa 10 namni 5,000 ilaalu. Ulfaata baay'ee maal akka ta'e hin beekani. Odoo TikTokii sun cufamee gara YouTube'itti deebitanii jechuudha. Gaafa san immoo ajaa'iba. Kanaaf TikTokiin cufamuudhaaf deema waan ta'eef YouTube'itti keessanitti as deebi'aa dafaa ta'uun. Naa uummata koo viidiyoo kiyyaa sabskraabii naa godhaa, laayikii naa goosisaa siniin jedhaa. Inna ani viidiyoon kiyyaa lallamu jedheen uffata baafadhee tooni as bahuun qaba. Bahii jechaa bahii jedha warri as bahii viidiyoon kiyya akkasitti malee siin lallamu uffata ofirraa yaasee as bahii warri jettan inshaallah nan ba'a. Yaa Rabbi qannaale. Gaafa sanoo akkasitti ani nan ba'a waan rakkoon qabu. Rabbi duume waan ta'eef itti nafaru. Gaafa san immoo suura namaa gadi deebistanii akkas taate maqaa Oromoo nyaatte maqaa maalii nyaatte maqaa eessa nyaatte maqaa maalii gandaa wal qoqqoodanii gaafa san abeet. Kanaaf tiitinnumaan asin gaafadhaa simii mumaan jechuudha. Viidiyoo kiyya deematii sabskraabii naa goosisaa.
laayikii naa godhaa viidiyoo keenya ilaalaa yoo sin laaltame biraankii dalaguu dandeenya biraankii nu dalanneeyyuu laallanne jechuudha kanaaf haguma mana tanaa baanutti qoyoo viidiyoon keenya ol jedhe sabskraabiin keenya ol dhufee jenneeti malee viidiyoon laallamaan jiru kanaaf viidiyoo keenya deematii ilaalaa sabskraabiin nu godhaa isiniin jedha nuti warra taayitoonni viidiyoo dalaguu miti warra TikTok irratti bayee wal gaggalabaxee wal arrabsu san jala teessanii laaltan haati digdamee fur jala teessaniitu laaltan miti isaa faayidaa tokko hin qabne arraba malee jechuudha arraba irraa barachuudhaaf malee waa barumsa dabarseeti miti arrabuma isaanii santu dassin jedhe ta'ee isaan jalaa hin bahanii achuma jala goggoganii too'ii hafanii haga isaan mana cufatanii baanitti isaanis mana cufsiisaniituma achuma bahan kanaaf isaan jalaa teessanii toonii laayikii taaptaabii gootanii amma qubni teessantuun cittutti kanaaf kanammoo si'a takka itti buutanii yoo dabartan lamata isiniin gaafatu jechuudha kanaaf yoo TikTok irratti wal galabaxee toonii walirra wal arrabsu sanuyyuu jala teessanii laaltanii kanamaa rakkina qaba viidiyoo bareedaa viidiyoo maaragaa viidiyoo sina siraatan hojjetame yoo laaltan isaan jala teessanii laaltan miti isaan jalaa yoo teessanii arraba malee faayidaa tokko hin qabne arraba bicha jalaa barattu akkatitti nama arrabsan akkatitti nama galabaxan akkatitti gandummaan wal qoodan akkatitti biyyaan wal qoodan afaaniin waa hundaan akkatti isaan wal arrabsan arraba san qofa jalaa barattu malee waa tokko barattu jedhee yaadu ani TikTok irraa kanaaf immoo YouTube keenya immoo laayikii sabskraabii nu gochuun irraafatinaa isiniin jedha kanaaf isaan jalaa yoo ooltanii harka keessanii cittanii asii si'at akka yoo taabotanii bira dabartan lammata isiniin gaafatu jechuudha kanaaf na aarsitanii dhugaa isiniin jedha baay'ee tokko na aarsitanii viidiyoo namaa deemtanii laayikiin gootanii sabskraabii namaan gootanii kanaaf viidiyoo keenya deemtee sabskraabii nu godhaa isiniin jedha uummata keenya kanaaf kanuma sinin jechuu dhufe waa viidiyoo baree waa qabattee dhufteen jedhinaa tooni ani kanuma sinin jechuu dhufe kanuma sinitti aareetuman aaree koo sinitti madhaafanani malee waa biraati fi miti viidiyoon kiyya laallamuu sabskraabiin kiyyas irraa kaafachaa bultan ta'een beeku kanaaf deematii sabskraabii laayikii nu godhaa isiniin jedha yoo laaluu nus hin dabbare silkii bantanii toonii lafa gootanii biraa deemtanuu haga dhumatti silkiin of cufee naataa jechuudha kanaaf nus yaadadhaa TikTokii bichaa osoo hin taane isiniin jechuu barbaade tananii uummata keenya jaalatamaa kabajamaa kanaaf akkasiniin jechuun dhufe uummata keenya iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u biyya keenya biyya nagahaa godhuu kan itti gallee toonii itti hojjennu nu haa taasisu hunda keenyayyuu jechuudha biyyi hambaas hin ga'e nu godhu waaqayyoon nu haa taasisu jechuudha kanaaf isin immoo viidiyoo keenya laayikii sabskraabii gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha uummata qaalii ani dhugaa isiniin jedha YouTube keessa gallaan nama hin beekne jechuudha nama seegaa biraatu warra chaayinoota kinoo afaan keenya afaan keenya hin beekne haasa'u sanuyyuu isaanuyyuu ani sabskraabii godhu malee biraan taru dhugaa rabbii osoo akka ani sabskraabii godhuuti bismaan sabskraabiin jiru akka nama leena gala ture garuu sabskraabiin hin jiru dhugaa isiniin jedha maal akka ta'e hin beeku sabskraabiin hin jiru baay'ee ulfaata Kalali sebe kwa YouTube nani nandura YouTube jedhu minur fata sentu baay'ee ulfaata YouTube obsa barbaachisaa waan ta'eef kanaaf YouTube keenya deematanii subscribe nu godhaa isiniin jedha ani kanumaan qabadhee isinii dhufee uummata keenya uummata jaalalaa uummata fiqirii uummata jibban beenne fiqirii malee maal jibban beenne wal gaggalabaxaa toltanii sila egaa wal jaalatanii wal galabaxanii kanaaf YouTube keenya deematoo subscribe nu godhaa isiniin jedha haga video biraatti walitti deebinutti nagaa nu tura video kana
لايكي سبسكرايب gootan malee bira hin darbina. Kanaaf nagaa